Dambalii Jaalalaa. Dambalii Jaalalaa. Gaa'ila keessattis ta'e hiriyyummaa gaarii walitti dhufeenya hojiis ta'e kan jaalalaa walitti dhufeenya nuti namoota waliin uummannu jireenya keenyaaf baay'ee barbaachisaa fi murteessaadha. Eegaanii mona akkuma tiyyuu kaaftee walitti dhufeenyi nuti guyyaadhaa gara guyyaatti namoota wajjin qabaannu jireenya keenya keessatti baay'ee faayidaa guddaa qaba. Namni jireenya fayyummaa qabu gaggeeffachuudhaaf eegaati walitti dhufeenya gaarii hawaasa wajjin qabaachuu akka qabu akkasumallee ogeeyyiin fayyaallee yeroo baay'ee hin dubbatu. Namni tokko fayyaa guutuu qabaachuudhaaf illee fayyaa xiinsammuu guutuu qabaachuudhaaf hawaasa wajjin jiraachuu akka qabu, hawaasa wajjin waliigaltee gaarii qabaachuu akka qabu yoo kana godhe xiinsammuun isaallee fayyaa akka ta'e illee dubbatu. Eeyyeen dhugumadha. Sanallee bu'aa guddaa qaba jechuudhaaf. Eeyyeen dhuguma ati ofii kee boqonnaa gaarii hin qabdu yookaan ilaalcha ati namaaf qabdu bakka ooltus ta'e bakka hojjettuttis sammuun kee itti gammadaa miti yookaan nama wajjiniin waliin galtu taanaani galtee yeroo boqottutti yookaan ammoo yeroo garuma mana keetti deebitee hirribaafis ta'e yeroo boqonnaa fudhattutti waa'ee nama gaddisiistee yookaan namoota wajjin walii galuu dhabuu kee yaadatteetu kanatti gadditu garuu hariiroon ati namoota wajjiniin qabdu bareedaadha taanaan ammoo hirriba gahaa raftaa boriifis oomtee hojii keefis ta'e bakka kamittuu bobba'uudhaaf ni onnattaa jechuudha. Garuu faallaa kanaan ammoo qabxiileen walitti dhufeenyi namoota akka hin jabaanne taasisan ammoo jiru sana ammoo haala kamiin bira darbuu dandeenya waan jedhu irratti dhaggeeffatootaaf qabxii muraasa osoo kaafneeyo. Namni hariiroo waliin qabu jabeessee akka hin cimsanneef wantoonni danqaa ta'anii jiru. Danqaalee kana ammoo egaa karaa bilchina qabuun yoo ilaalle salphaatti injifachuu dandeenya. Isaan keessaa tokko yoo ilaalle wal dhabdeen yemmuu uumamu nahuu dhiisuudha. Guddaan egaa nama gidduutti wal dhabdeen uumamuu danda'a. Namni hariiroo isaa utuma cimsachuuf yaaduyyuu akka tasaa egaa akkaataatti wal dhabdeen uumamu hedduun jiraachuu danda'a waan ta'eef wal dhabdeen uumame haa ta'u malee wanta uumame sanatti nahuu dhiisuun immoo furmaata ta'uu danda'a tokko. Inni kan biraan ammoo of ta'anii argamuudha. Of ta'anii argamuu yeroo jennu egaa anuma ta'e wantan sirrachuu qaburraa sirrachuu wantan fooyyessuu qabu fooyyessee naman itti dhiyaadhu sanatti anuma ta'e argamuudha. Fakkeenyaaf ani akka amala nama sanaatti yookaan nama kan biraatti yookaan ammoo nama naannoo koo jiraatu ta'ee yoon argame amala gosa sirriitti gaafan deebi'u tarii naman itti dhiyaadhu sana gammachiisuu dhiisuun mala. Inni itti aanummoo waliin bohaaruudha. Waliin bohaaruu yemmuu jennu kallattii tokko qofaan ilaaluu osoo hin taane jiruuf jireenya keessatti egaa yeroo bashannanaa yeroo gaggaarii walii wajjin dabarsuun walitti dhufeenya namaa ni cimsa. Namni jiruuf jireenya isaa keessatti akkuma yeroo waliin hojjetu yeroo waliin wantoota garaagaraa irratti hirmaatu akkuma qabaatu akkasumallee waliin yoo bohaare waliin yeroo gaggaarii yoo dabarse walitti dhufeenyi isaallee ni cima. Inni kan biraan ammoo ifatti waliin mari'achuudha. Kan mari'atee waliif galaa kan walii galee immoo alaa gala walii galan alaa galuu jedhamee akka mammaakamu yaada salphaas ta'e wantoota namatti ulfaatu ifatti baasanii waliin yaada maddisiisanii wal dhabdees ta'e wantoota garaagaraa kan jiru ifatti walitti himanii wal wajjin waa dubbatanii furmaatarra gahuun ammoo yaada hedduu filatamaadha. Eeyyeen inni itti aanu immoo waan hundumaa nama tokko qofa irra eeguu dhiisuudha. Egaa qabxiin kun keessattuu namoota walitti dhufeenya jaalalaa keessa jiraniif baay'ee barbaachisaadha. Maalii komii jiramoo? Yoo ilaalte yeroo baay'ee namoota gidduutti yoo argite wanta tokko nama tokko irratti gatanii dhiisuutu mul'ata. Addumaan namoota hariiroo jaalalleewwan waliif ta'anii jiraatan
jiran gidduutti kun rakkoo guddaa uumuu danda'a jechuudha. Waan guddaa irraa iyyuu kaatee miti bilbiluma waliif bilbiluu irraa eegalee. Kun mudannoo wayii ta'uu qabdi. Hin bilbiltu. Yeroo baay'ee mudannoon akkasii namoota mudachuu danda'a irra jireessaan jedhee waan shakkuuf egaa wanti kun illee rakkoo guddaa uumuu danda'a jechuudha. Nama tokko qofarraa eegda taanaan maalidha wanti kun atis jaalala agarsiistee nama sanarraa jaalala fudhachuudha jechuudha. Hariiroo jaalala kanaafuu atis gama keetiin tattaafachuu qabda. Isheen shamarranis ta'e inni dhiiraa haadha manaaf abbaa manaas ta'e namoota hariiroo jaalalaa waliin qaban kamiyyuu irraa wantoota gochuu qaban. Anis gochuun qaba qaamni kan biraan sunis gochuu qaba wantoota akkasii. Egaa yoo kana taasisne madaallii jaalalaa qixxeetti baannee yookaan gar tokkotti osoo hin jaallatiin koomisa osoo hin kaasiin jaalalaan waliin jiraachuu dandeenya jechuudha. Inni kan biraan gargaarsa gaafachuudhaaf sodaachuu dhiisuunis furmaataadha. Qabxiin ijoon kan biraanoo maaliin ilaala? Egaa qabxiin itti aanu ammoo nama dogoggorarraa bilisa ta'e qofa argachuuf yaaluudha. Kun waan yaadamneedha. Egaa namni dogoggorarraa bilisa ta'ee jiraachuu ni danda'a. Inumaayyuu namni akkasitti nama dogoggora hin dogoggorre nan barbaadaa jedhu yoo jiraate abjuu keessa akka waan jiruuti. Maaliif nama hangataatitti waa hojjetta, waa yaadda, waa sirreessuuf waa balleessitaa ni dogoggorta. Osoo hin dogoggoriin osoo yaaliin wanti dhufu tokkoyyuu hin jiru waan ta'eef isheen sirriidhaayi inni sirriidhaa sirrii mitii jedhanii ilaaluu dura nama sirrii taatee namatti dhiyaachuu qabda. Nama sirriiyyuu immoo persentii 100 osoo hin taane haga dandeesse yaadaan ilaalchaan wantoota garaagaraatiin ofii kee gaarii taatee yoo namatti dhiyaatte nama gaarii taasisuu dandeessa. Egaa namni dogoggora hin qabne argamuuyyuu waan hin dandeenyee fi namuma dogoggora qabu sana dogoggora isaa sirreeffachuudhaan jiruuf jireenya ofii keessatti hariiroo waliin qaban sana mi'eessanii bareechatanii itti fufuun ni danda'ama. Qabxiileen nuti amma kaasnee hariiroo namoota waliin qabnu fooyyessuudhaaf kanneen nu gargaaranidha. Siyaadun ifne hadako malingo dagaru fageenya tahama tunagantai fageenya nadu ifmade siyaadun ifne ayoko malingo dagaru fageenya tahama tunagantai rakkatu si rabbi jira. Harmeekoo imimmaan na hudha yeroon si ilaalu waa'ee kee yoo yaadu taa'ee yoon xiinxalu kan duraanii miti har'a yoonaaf galu dhugaadhaan dhugaatti wanti siin madaalu addunyaa kanarraa tokkollee hin jiru. Jiraatus harmeekoo jiraatus deessuu koo homtuus hin madaalu. Deessee haadha dhiiraa giiftii haadha gootaa guddistuu gorsituu mootii dargaggootaa dungoo gaafa dukkanaa da'oo gaafa rakkoo deessuu haadha qarree harmee koo qaroo koo qulqulluun taliilaa kan hin beekne daba sidhaam haati hayyuu harmee maafan dhabaa ati barkennaadha waaqarraa naaf dhufte lubbuu kiyyaaf jedhee rabbitu siinaaf laate akkamiin dagadhaa waan atanaaf taate anaan guddisuudhaaf lubbuu keen cinqamte anaan kunuunsuudhaaf hedduu kan dhamaate naaf halkaniif guyyaa dafqa xuruurfatte akkamiin dagadhaa tolati naaf oolte olmaa kee yoo yaadu hedduu marraajama tola kee yaadadheen siif deebisuuf gama sin jaalladhaam harmee akka lubbuu kiyyaa qaamaan sirraa fagaadhuus inumaan si yaadaa an halkaniif guyyaa ergan siin qabaadhee tasumaa hin gaddu at gaaddisa kootii naan hin gubu aduu tola jaalala kee tola gaarummaa kee tola guddisa kee yoomuu sin jajadha harmee koo deessuu koo hangan jedhu caalaan hedduu si jaalladha kanaafuu tola olmaa keetiif anuu sin eebbisa hamtuu sin argiini umrii naaf dhiiradha yoomuun miidhamiini nagaan naaf jiraadha akkati na yaaddu waa'ee koof dhiphattu anilleen hin beeka rabbitti adaradheen rabbitti si kennadha
rabbi isa jabaatu lubbuu keenaaf eega. Yoon sirraa fagaadhus wal argaa hin oolu guyyaa rabbi jedhe. Jibbaaf hin fagaanne carraa jiruuf malee sirraa fagaachuunis takkaan ittiin tolle. Kanaafuu harmeeku guyyaa rabbi fedhee nan dhufaa sin arga. Hangasittuu egaa siifaa ta'uu nagaan homaa yaadda'in. Aniyyuu siif jira garuu yaadni kan kee anaan marsee jira. Kan garaana nyaatu yoo narraa fagaattee jiraattu salaala. Aduu samiirrattan gaadidduu kee laala. Sin jaalladha harmee tokkitti hanga kuma. Naaf jiraadhu harmee bara kuma. Rabbii jiruuf jireenyatti qabdu hundaatti si haa milkeessu. Umrii naaf dheeradhu. Harmee koo kanan hedduu jaalladhuuf kabaju. Kanarraa fagaattee jirtu Sufiyaa Bushuraa godina Bunnoo Beddellee aanaa Gachii ganda Bidoo Jireenitti kan argamtuuf ana mucaa kee Aashaadha. Nagaan naaf jiraadhu. Haadha gootamsii ta'uu fageenya na dhowweef malee si yaaduunniifne haadha koo maaliin godhaa garuu fageenya tahamaatu nagaan ta'i fageenya na dhowweef malee si yaaduunniifne giftitoo maaliin godhaa garuu bishaanatti sababa ol turuura moogaa turuuranii bishaanatti sababa ol turuura moogaa turuuranii tuttuutiin aduungaadhu durattuu maqaanurra tuulaanii askootu asiin jira kallayyoo mudhiifoo hamee jira. Abdii gogeejjistee gorsaan na utubdee hamii kootti dhiistee hamaaf keessaa gubdee jaalala moofofneen onnee koo wallaantee dhiiga koonaan jettee ofitti na waamtee nu keessatti hafee oolmaan waliif oollee iccitii gurguddaa kan keetiif kan koollee hamajaajii ormaa nu diiguuf garmaamu anaan sitti hadheessee ol kaasees waamu diina nu gowwomsee siinnatti hamatu lamaan keenya sobee boolla nutti qotu bartee haqa haqame seenaa keenya hatame jaalala jibbame jibba jaalatame kan nu cabse gufuun hundeedhaan buqqee wal hubachuu keenyaan hamtuun golgolaa'ee ni dhuftaaree laataa deebitee mana kee an dheebochaan jira kunoo jaalala kee. Askootu asiin jira kallayyoo mudhiifoo hamee jira. Askootu asiin jira arsi asallawaa lakkaan jira. Askootu asiin jira. Baale gobbaroobe walakkaan jira. Tartiibifamaa jechootaa kan muraasa ta'anii humna jabaa godhatanii ergaa warra wal jaalatee dabarsan mijuu walalootiin waa hedduu barattaniittu warreen ergattan ammoo ergaan keessan warreen isin jaallattan biraan isiniif qaqqabeeraa jennee abdii guutuu qabna. Ammallee mijuun qophii dambalii jaalalaatiin isin biraan ga'uuf filannee kan hafee jira. Eeyyeen mijuu itti aanuudhaan nuti isin biraan geenyu xalayyaa isin nuuf ergitan keessaatii kan abbaa dabaree ta'e nuti immoo yeroo itti isin biraan geenyudha. Xalayyaalee har'aaf dabaree argatan nuti immoo qindeessinee akka itti aanu kanatti isiniif dhiyeessina. Ammallee qophii dambalii jaalalaa waliin yeroo gaarii qabaadha. Yaa safuu osoo wanti dubbatan hedduun jiru dhaamsaa onneef sammuun gara yaadaatti erganii yaadnis walitti kuusee afaaniin baasiinaaf dubbadhu jedhee dirqisiisu safuun ammoo callisii afaan qabadhu
hin dubbatiin sirraa wanti kun hin bareedu jedhaniitu afaan nama qabachiisu. Maaliif laata osoo waa'ee jaalalaa yeroo haasa'uuf jedhan wanti nama sakaalu hin dubbatiin namaan jedhu hafuu danda'a ta'e maal safuu cabsuuf hinaan jechuuf miti jaaladhee miti. Anis kanan irra deddeebi'ee sodaaf safeeffannaa kana akka waan inni namiidhiitti kaasuuf yaaleef safuu jiru dagachuuf yookaan ammoo akka itti bulaniif bulfatan irraanfadhee miti. Humni sana caalii namatti dhufu yoo jiraate garuu osoo namaaf hiyyamanii akka jechuu kooti. Yaa dhaggeeffattoota qophii dambalii jaalalaa qopheessitootas osoo hin dagatiin nagaan koo bakka jirtanitti sanaa qaqqabu itti aansuudhaan yoon baasee dubbachuuf jedhu kanarra hin hidhamu yoon nan callisaa jedhe ammoo kanan hin dandeenye kanan mana koo taa'ee siif jiraadhu bakka hojjedhu taa'ee yaadaan dalagaan akka kenname dhiisee waa'ee kan kee dalaguuf nagaan koo onnee si jaallattee safuuma sakamtee afaan qabattee callistee of keessatti dhukkubsachaa jirturraa si haa qaqqabdu. Akkam jirta nagaa keetii abduu ko maqaa kee yeroon kaasu akka waanan si argadheettan of keessatti rifadha. Maqaa dhumti kee onnee koof gammachuu kenna sammuu koo boqochiisa yaadaaf qalbii koo si dheebottee ani siif jiraa jedhaan hoguuyyuu akka nama maraatiitti maqaa kee amma waama qofaa koo mana keessa taa'een bilbila koo harkaan tuttuqaa Abdurrahmaan siin jedha. Ati silas homaa quba qabaattee akka maqaa kee waamee akka daawwaatti itti fayyadamuun beektu. Kanatti na beektu bakka hojiitti kan walitti nu fidus isuma. Angaruu of keessaan si qaba. Sitti dubbachuuf yeroo hundan har'a nan dubbadhaa. Qoosaadhuma fakkeesseen ergaa koo dabarfadhaa jedhee dhufa. Yoon si bira ga'uu nan qabu. Waan haasaatu na harkaa bada. Maal haasaa qofa yoo ati alaala dhaabbattee na laaltu. Akka deemsaatiin wal laala. Miila koo lamaantuu wal jala darba. Hundaafuu na boojiteetta. Na booji'uu bira dabartee. Nama ofiif jiraachuu dhiisee siif jiraatu na taasisteetta. Humna jaalala keef safuu kan hundumaa kanan kaasuuf jechan ittiin si jaalladheeraa jedhee jecha tokkoon ibsu dhabeen miira koo hundumaan sitti machaa jira. Si jaalladheera hedduun si jaalladha yeroon carraa argadhetti baasee sitti machuudhaaf dadhabeen karaa qophii dambalii jaalalaa hafuurfannaa koo si biraan gaadha. Waan naan jettuun eega hoguuyyuu osoo naaf tole naaf danda'ame abbaa warraa koo an jireenya koo guutuu wajjin dabarsu naaf taate akka tana'u jaalala keen booji'ameen gola kee jiraachaa jira. Xaliyaa kan akka dhageesseen akka itti deebinaa deebistu abdii guutuun qaba. Ati narra cimaadha. Narras waa dubbachuu dandeessa. Dubbadhu waan naan jettu naaf himi. Na furiin siin jedha. Ani Fatiyaa Nageessooti. Magaalaa Asallaarraa achumatti kan argamtu Abdurrahmaan Waaqootiif. Onneen koo qulqulluun har'asi jaalataa balbala isaa banee taa'isi eegataa jiru natti hin tolle yoomuma na dhuftaa. Onneen koo qulqulluun duraan dursee nagaa koo kanan siif dhiyeessuu barbaadu jaalalee koo duraanii godina horroo guduruu wallaggaa aanaa amuruutti kan argamtu biliseedhaaf maal jedhee akkan eegaluun beeku. Guyyaan isaa onkoloolessa 5 bara 2011 ture. Barnoota koo waggaa lammaffaa barachuuf imala koo godina horroo guduruu wallaggaa aanaa Jimmaa Raaree magaalaa Goobanirraa gara magaalaa Sabbataatti akkumaan taasiseen magaalaa Sabbataa yeroon ga'uu mucaa biyya koo tokko argadheen mana isaa bule. Ganama ka'ee mana kireeffachuuf magaalaa keessa osoo adeemu barreeffama manni kireeffamu jira jedhu argeen itti gore. Bileeko guyyaa sana si qofatu gibbii sana keessa jira ture. Akkuman si argeen miidhaginni kee inni uumaan si badhaase sun qalbii koo na booji'e. Ani garuu miidhagina kee sana ajaa'ibsiifachuurraan kan hafe jaalallee koo taata jedhee abjuu baddeettuu yaadneen ture. Bileekoon hin yaadatta guyyaa sana warri abbaa mooraa sana hojii waan deemaniif mana kireeffadhu kan natti agarsiise si ture. Manni kireeffamu sun garuu dhiphaa ture. Kan nama ajaa'ibu garuu mana sanatti osoo hin gammadin miidhagina kee dhugaa sanaan waan booji'ameef mooraa sana galuun murteesse. Bileekoo dhugaa dubbachuuf si jaallachuuf miti dandeettiin ittiin si dura dhaabadhee sin jaalladha sin jedhu qaba jedhee iyyaanneen ture. Yoo xiqqaate osoo walitti hin dubbatiin torbee lamaaf turreerra. Bileekoo ni yaadatta laata? Guyyaa tokko ganama osoon ispoortii hojjechaa jiruu dhuftee nagaa keetii naan jettee anis nagaa koo siif dhiyeessee jalqaba waan si sodaachaa tureef ati dursitee natti dubbachuutti hedduun gammade. Sanaan booda sodaan anaaf see gidduutti ture irrachaa dhufe. Eenyummaa walii qorachuu eegalle. Ati obboleettii kee bira teessee kolleejjii madda walaabuu Sabbataatti akkaawuntiingii waggaa lammaffaa akka barachaa jirtu natti himte.
Ani immoo kolleejjii barnootaa barsiisota fedhii addaa sabbataatti waggaa lammaffaa akkan barachaa jiruun sitti hime. Egaa guyyaa sanarraa kaasee jaalalli kee onnee koo keessatti mana ijaarrate. Yeroo xiqqoo isheetti illee sirraa fagaachuun natti ulfaachaa dhufe. Bileekoo yaadatta yeroo hedduu waliin teenyee jaalala keenya waliif qoonna. Yeroon ishee gabaabduu taatus anaafati waanjoo jaalalaa waliif baanneerra. Akkuma atiyyuu yaadattu anaafati walitti buune ati aartee qoricha yookiin summii dhugdee lubbuu kee balleessuuf yaaltee turte. Garuu lubbuun kee Waaqayyoon na galatu ooleera. Hunda dursa Waaqayyo isa lubbuu kee naaf oolche. Waaqayyoon umurii koo guutuun galateeffadha. Silaa otoo guyyaa gaafa sanaa lubbuun kee darbee ta'e garaan koo gaabbii guddaadhaan waadamaa hafa ture. Baguma ati anaaf hafte. Bara kee guutuu waan gaariin siif hawwa. Ati obsa qabeettiidha. Nama hamma kee naaf obse yoo muunan arga jedhee yaadu. Obsa keetiin miidhagina keetiin umurii koo guutuun si yaadadha. Muuxannoo bareedaa kanas sirraa baradheera. Jaalalli dhugaan waan sii galeef ammeenya koo tokkoyyuu natti herregitee hin beektu. Garuu maal godha? Guyyaan tokko akkuma nama wal barsiiftu, guyyaan tokko immoo addaan nama baafti. Waxabajjii 10 bara 2011 barnoota koo waggaa lammaffaa akkuman xumureen boqonnaaf gara biyyaatti yeroon deebi'u. Yoo guddate torbee lamaan akkan sabbataa dhufee si dubbisuuf waadaa siif galeen ija imimmaan guuteen wal ilaalaa nagaa koo sitti dhaammadhe gara magaalaa Goobanitti imala kootti fufe. Biyya ga'ee torbee lama booda dhufee si dubbisuun waan natti ulfaateef osoon si waliin argiin ji'a 2 ture. Guyyaa tokko kana manaaf bilbiltee obboleettii kee waliin akka walitti buutee fi guyyaa sanaa kaastee mana isheetii akka baatu natti himte. Yeroo sanaa Bileekoo waan natti qostu natti fakkaatee ture. Irra deddeebitee naaf bilbiluudhaan gaaffii yeroo sanatti siif deebisuun natti ulfaatu na gaafatte. Gaaffiin kunis akkan si fuudhu ture. Bileekoo dhugaa dubbachuu fi si waliin jiraachuu caalaa wanti natti tolu jira. Homtinuu hin jiru. Garuu barataa ta'uun koo gaaffii kee deebisuuf natti cimeera. Silaa utuu akka har'aa ta'e gaaffii kee kabajaa sana siif deebisuun natti ulfaatu ture. Bileekoo erga wal agarree waggaa 2 guunneerra. Bakka jirtutti nagaa kee naaf ta'e. Wal dhabuu keenyaaf sababa kan ta'u qaama biraati malee anaaf si ta'uu hin danda'u. Atis ni beekta lamaan keenya iyyuu kumatamuu hin dandeenyu. Rakkoo si quunnameef si birmachuu dhabuun koo badii guddaa akka ta'e nan beeka. Bakka jirtutti nagaa kee naaf ta'e. Hararitti kan argamu jaalallee kee duraanii ana haa caaluudha. Horroo Guduruu Wallaggaa ana Amuruutti kan argamtu Biliseedhaaf. Onneen koo qulqulluun har'a si jaalataa balbala isaa banee taa'e si eegataa jiru natti hin tolle yoomuma na dhuftaa. Onneen koo qulqulluun har'a si jaalataa. Nageenyi koo sinaa qaqqabu dhaggeeffattoonnii fi qopheessitoonni qophii dambalii jaalalaa isin akkam jirtu? Nagaa keessanii anis nagaadha. Har'a waa isin dubbatachuufan dhufe. Furmaata isaa garuu anuun beeku. Yeroo birraan kun ga'u waan na yaadachiisa. Yaadannoo yoomuu hin dagannee anaa fi yeroon birraa kun wajjiniin qabna. Birraanii namoota hedduu biratti yeroo waan hedduutti simatanii gammachuu, abdii, hawwii bara fuuldura ofii jiru itti karoorfatanii anaafis akkas ture. Garuu waggoota 2 duraa faallaa kana akkan yeroo ta'e yaada kuusu mataa buusee gadi jedhee taa'u guyyaa yaadannoo naaf ta'e maaliin beeka? Hojii waaqaan beekani. Namni namaaf daawaadha. Qorsa inumaayyuu abbaafaati, firri, ollaan, lammiin. Namni tokko guddatee of danda'ee jiruu isaa gaggeeffachuu fi jiraachuu isaa keessatti gahee guddaa qabu. Kun hundi ta'ee osoo jiruu kan hirkoo hin qabne, kan aantee hin qabne, kan waan hundarraa fagaatee qofaa jiraatu yoo argitan yaadumaan akkamitti ulfaata. Anas kan na mudate kana. Addunyaa kanarraa taatee jibbisiistuu fi nama kamiifiyyuu madoo keessee kan dabartu du'adha. Duutii haadhaa fi ilmoo, abbaa fi ilmoo, jaalalleewwan warra wal mararsiifatu walirraa adda baafti. Anas daa'imummaa koorraa kaastee anatti dhuftee na biraan hafne. Akkasi haadhaaf abbaa koo anaatii daa'ima waggaa 2 ta'ee duuti narraa fudhate. Ergasii ammoo isaaniin kan na dagachiistu bakka waan hundumaa naaf taatee kan na jiraachistutu harka na qabee na guddise. Kunoo akkanarraa waraqaa fi qalama walitti buusee waa dubbadhee yaada koo ibsachuu danda'utti, dubbisees waa hubachuu danda'utti na barsiistee waan hundumaa bu'aa bayii hedduu na wajjin dabarsitee kan na guddiste immoo akkoo kiyya. Mi'aa haadhaaf abbaa daa'imummaatti arguu baadhus mi'aa haadhaaf abbaa akkoo koorratti hin arge. Ishee tanaaf abbaadha, haadhadha, obboleessaaf obboleettiidha.
kana rakkootti madhu waan hundumaa ishee irratti ilaalaa ture. Naaf jettee waan hin taane hin qabdu. Anaaf jettee yeroo boqochuu qabdutti dhamaatee hedduu dabarsite. Na guddistes namaarraa na taasiste. Garuu maal godha an qaqqabee bu'aa dadhabbii ishee hin buusneef olmaa hedduu naaf ooltee harka na qabdii na barsiistee na guddistee nama na taasisteetu yeroon harka ishee qabuu qabutti yeroon dadhabbii ishee deebisuufii qabutti osoo naan hin mari'atiin narraa adda baate maaliif laata osoo juma muraasaaf handirra ishee anaaf jedhee dhaamotetti uffata uffisee barruu ishee anaaf jedhee waa hedduu hawwetti hammaaree harka guutee ishee boqochiisee miila ishee anaaf jedhee iddoo hedduu dhaabatee kophee gaariitti uffisee osoon ija keessa laalee eebba ishee fudhadhee jiraadhe maaliif laata yaadu'a maaf garaa jabaattaa akkan ishee malee hin qabne beetta akka warqeetti akka isheen na laaltee na guddistees quba qabda maaliif walirraa adda nu baaste sitti hammaatu akkooku yeroo hundaa qofaa koo taa'ee ofitti tasaasee si waamee bakkan si baree hundumaa si iyyaafadhus si argachuu hin dandeenye garuu maalan siin jedha olmaan kee kun hunduu anarra heddummatee yaadaaf qalbii koo qabatee yeroo hunda yaadannoo ta'e na wajjin jiraata boo'ee si deebisuu hin dandeenye yeroo hundumaayyuu si yaadachuu fi gaarummaa kee leellisa jiraachuuf dirqameera bakka ati deemte siif haa mijatu gaarummaan ati lafa kana irratti hojjettee qannoof qananii ta'ee si haa jiraachisu boolla kee daadhii naa guutu kana achi jecha hin qabu ana mucaa kee ati waan hunduma taatee fi guddiste abarraash ejjetaati godina shawaa lixaa abuunaa gindabaratirraa akkookoo iddoo dhugaa jirtuuf. Dangote malif dalante wani beki natti mufatte riba rafu anoti kame alkanim guyani bokonan abege ainsi ega nabdin kutu si malen fedo amado matu kotu 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 onneen baa jaalala dhugaa miidhamte wal'aansa jaalala dhugaa yoo argatte malee fayyuu hin dandeessu nagaa koos hin daganne si akka qabu nagaa fi nageenyi koo onnee dhibee jaalala keetiin miidhamte irraa kan madde yaadni koo qilleensa ta'e bubbisee allaatti ta'e barrisee konkolaataa jaalalaa koree doonii jaalalaan imalee tullu qaxxaamuree daandii dheeraa gabaabsee olee utuun buliin bulee utuun oliin akkuma imala isaa eegaleen si bira naaf qaqqabu kanan baay'ee jaalladhuu fi kanan amanadhu kabajamtuu koo kan taate jaalallee koo haatu qaadaatiif akkam jirta fayyaa keetii alaamanni sa'a karri maatiif waatiin hunduu nagaadha ani dhibee jaalala keetiin akka asheeta boqqolloo bidda cina taa'ee waxalamuutiin alatti rabbii taa tolu malee nagaa kooti bareedduu ko erga wal barree nadhii jaalala keenyaa banannee waliin dhandhamachuuf waliin muuxachuun alatti jaalala qulqulluu facaasne kunuunsinee firii gaarii galfachuun alatti guyyaa tokkollee wal mufachiifne hin beekne domboshee koo hiriyyee koo ani hedduun si jaalladha atis akkana jaallattu nan beeka na amanta sin amana akka seenaa jaalala keenyaas ni beekta kun yoomiyyuu si jalaa baduu hin danda'u na jalaa sin dhokatu erga wal barree miira jaalalaan yemmuu waliin turre jaalalli keenyas cimaa fi dabalaa dhufee adeemsi jaalalaa naaf si gidduu jiru akka jabbii silga quuftee marga dirree lalisaa keessa waliif gadi burraaqtuuti jaalalaan walammannee waliin bashaa'aa turre waadaa qabnus anaaf si qofaadha kan beeku kan fiixaan namaaf baasu ammoo rabbi qofaadha domboshee koo anaaf ati waadaa kan hin banne kan hin cabne kan hin duuneef hin dulloomne akka waliin qabnu kudhaama jaalalaa kan qalbii keessa keetii fi keessa kootiitu beeka kanaan dura jaalala koof kee gidduutti jechoota dhaawwaa lafee nama cabsu kan qalbii namaa madeessu dhageenyee akka naman dhageenyeetti obsaan dabarsaa jaalalaanis wal gaafachaa waliin turreem kennaa koo nuti wayi jaalala safuudha ka jaalala keenya keessatti soorata jaalalaa akkana dhidhammaa mi'aawutti guyyaan carra dhabeettiin tokko dhuftee anaa fi si hiriyyee koo addaan nu baaste yeroo ati rattaa koonaan jettu gammachuus ta'e gadda rakkachuus ta'e argachuun keenya har'aa boruu abdii humna namaa jabeessu yaada keenaaf qoodaa harka keessa akka alangaa roobii fakkaatu sanaan yeroo na qaqqabdu ittiin na hammattu yeroon amma qofaa koo lafa onaa keessa taa'ee yaadu qalbii koof onnee kootiif gadda guddaadha bareedduu koo ati anaaf kennaa uumaan eebbisee amalaaf bifa kee waliin wal qixxeessee si bareechee kan naaf laatedha anis kan keetinaan jettee jecha sabbata jaalalaan qalbii koo boqochiisu mudhiina jabeessaa abdiinatti horaa bu'aa bayii hedduu keessa dabartee na waliin joorte yaada dhibee jaalala keetiin qabamee rakkachaa fi dhiphachaa kanan jiru falas dhabee wanti nu godhu hundinuu bitaa na galeera kan na furu eenyuree yoo si ta'e malee eenyuree bareedduu koo ana rattaa guutaa irraa jaalallee koo haatu qaadaatiif.
beektu ati si dhabee jiru nakkanaan taane. Anumaan beeku maan argine deemu kee malee. Jaalala dhiibuun bargaarii miti maqaa foontuudhu. Deemte jedhee nagante jedhee hormatoo deessoo nannatti tolu. Otoo na beektu ati si dhabee jiru nakkanaan taane. Anumaan beeku maan argine. Hanga ammaatti mijuu har'aaf qophii dambalii jaalalaaf ni ta'a dhaggeeffattootaa ni bohaarsaa ergaas ni dabarsaa jennee qiqindeeffannee simbiraan geenye goolabuuf jenna. Qophii dambalii jaalalaa kan har'aa hanga ammaatti dhaggeeffattanii osoon yaada koo kennii fi kana fooyyessanii kan ammoo cimaniitti fufanii warreen jettaniif 0221100 fi 0221100 heloo yoo jettan OBN argattu. Akkasumas karaa ergaa gabaabaa 8330 ergaa barreeffamaatiin yaada keessan nuuf qooduu dandeessu. Warreen an xaliyaaf walaloon of biraa qabaa kan naman jaalladhetti ergadhee ergaa koo biraan gaachuu barbaadu mudannoof muuxannoo jaalala irratti hin qabaa warreen jettaniifis karaa isin xaliyaaf walaloo akkasumas yaada barbaadannu bira qaqqabsiifattan ni qabna. Iyyan karaa DJ Obsi Kebeki @gmail.com fi akkasumallee karaa lakkoofsa saanduqa poostaa keenya 2919 yoo nuuf ergitan kallattiidhaan nu bira qaqqaba. Maree karaawwan kana fayyadamtanii warreen halaalarra jirtan nu bira qaqqabsiifachuu dandeessu. Warreen nutti dhiyoo jirtan ammoo ofiidhuma keessan nama jaallattan biraan ergaa keessan ga'achuudhaaf istuudiyoo keenya muummichaa Adaamaatti argamu yoo dhuftan anaa dhufuun simatamtanii sagaleedhuma keessaniin ergaa keessan warra jaallattan biraan gahattu. Karaa kanaa yaada keessan akkasumas xaliyaa walaloo simbira jiru mudannoof muuxannoo dhimma jaalalaa irratti qabdan nurraa hin qusatiin isiniin jecha kanarraa xumurraa qopheessitoonni qophii dambalii jaalalaa Nimoona Naggasaa fi Henook Baqqalaati. Keebekii mul'ataa qophicha gulaaltee torban qophii biroon haga deebinee dhufnutti nagaan tura.